Booranatti jala bultiin sirna walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa sirnoota garaa garaatiin kabajamaa jira. Walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Booranaa 72ffaa sababeeffachuun dorgommiin biskileetii dorgomamuu jalqabee jira. Dorgommichi gurraandhala 26 ga 29 bara 2017tti kan dorgomamu yoo ta'u, xumurri isaas magaalaa Yaabellooti jedhameera. Dorgommichi dhaadannoo biskileetiidhaan dorgomaa aadaa fi seenaa keenya beeksifna jedhuun dorgomtoota naannolee Tigraay, Amaaraa, Sidaamaa, Hararii, Giddugala Itoophiyaa akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirreedawaa gidduutti dorgomama. Kilaboonni akka Garaad, Itiyoo Elektirikii, Akaadaamii Ispoortii Itoophiyaa, magaalaa Shaggar, Poolisii Finfinnee hirmaattota dorgommii kanaa ta'uun ibsamee jira. Biyya alaatii ammoo dorgomtoonni Ruwaandaa keessatti hirmaachaa jiru. Sirna walharkaa fuudhiinsa Baallii Gadaa Booranaa 72ffaa haaromsaan booda sirnoota garaa garaatiin geggeeffamuu eegalee jira. Jala bultiin sirnichaa gurraandhala 25 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan eegale yoo ta'u, haga gurraandhala 30 akka turu ibsamee jira. Sirna kanaan gadaan fullaasaa yeroo gadooma isaanii jiloota geggeeffachuu qaban geggeessuudhaan gooroo marmaaruudhaan xumuratanii baallii gara gadaa mardiidaatti ni dabarsu. Haaluma kanaan guyyoo boruun abbaa gadaa Booranaa 72ffaa haaromsaan boodaa ta'uun abbaan gadaa kuraa jaarsoo harkaa baallii akka fudhatan ibsamee jira. Bara gadaa kiyyatti misoomaaf nageenya hawaasaa akka mirkanaa'uuf dursa kenneen hojjedhaa jedhan abbaan gadaa guyyoo boruudhaa ibsa laataniin. Bara gadooma isaanii dhimmoota faayidaa hawaasaa mirkaneessan hundarratti kan hojjetan ta'uu eeranii misoomaaf nageenyi dhimmoota xiyyeeffannoon irratti hojjetaman ta'uu hubachiisanii jiru. Jila baalliif sagantaan abbootii gadaa baallii kennanii fi baallii fuudhan keessummoonni garaa garaa dhufanii itti dubbisan torbee kana haga gurraandhala 30 kan geggeeffamu ta'a. Sagantaan xumura keessummoonni gurguddoon biyya keessaa falaa ardaa jilaa badhaasaatti argaman akka geggeeffamu odeeffannoon waajjira kominikeeshinii godina Booranaa irraa argame ni mul'isa.